الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلي مسلمة فردا نمجدو ديمون ودون مجدو أوفون حديث خيسة ترجمة ربي عليه الصلاة والسلام كانون جي لا يدخل الجنة نمام. نمني فردان نمني خيبان ديمو ودون مجدو أوفون كنكما هو جنة سينوجي. فردان مجدو أوفون وان فوجي يوخانمو والافتو لالبوميتي سبب ساتين صاحبني لما ولد جبادا واللولا سبب ساتين جارسا جارتي واللولا سبب ساتين ماتين ديغمتي سبب ساتين بيتي ديغمو دنديسي دوبا مي هنگم تكني خنكني في بداتي سينا قبابدو تنخيستي على اللو قرباتو كوتو gabricha tokko khanii fi gurguramu magaalaa gubbatti arkee bitachuu yaade. Gabrichi kuni hir'ina tokkollee hin qabu, rakkoo tokkollee hin qabu yoo hir'ina tokko taate malee. Hir'inni tokkichaan sun maali jennaan faradaadha. Waan biraa tokkollee hin qabu. Duuba gurbaan kun hir'ina kana waan laaftuudhatti ilaalee bitate duuba. Duuba gurbaan inni bite kuni guyyaa gabaabaa hanga tokko isa bira ni ture. guyyaa tokko duba jaartii isaa bira dhaqee maal jeen jaartii sayyida isaa kana bira dhaqee maal jeeni sayyinni kee kuni dhala biraa sirratti fuudhuu deemaa nama biraa sirratti fuudhuu deemaa tanaafu akka inni si malee nama biraa laalle si malee nama biraa akkan jaalanne yoo feete hoggaanni rafe millaaci yookaan ammoo shigiree fudhadhuuti rifeensa gama jalaa kanarraa haadiiti uf bira kaahi yeroo san si malee nama biraa laaluu jeen isiilleen duba maal seeti miskiintittiin dubbiin tun dhugaadha jettee dubbii tana dhugatti fudhattee qophooyte. Duba gurbaan kun jaarsa birallee dhaqee maal je'eeni jaartiin tee jaalallee biraa godhattee jirti booyfreendii biraa qabdi sii kana sijjeeftee sirraa nagaa taate isaa wajjin jiraachuu feeti. Kanaafuu dubbiin tun dhugaadha moo kijibaa yoo addaan baafachuu feete galgala akka nama rafuu fakkeessiiti waan isiin harkatti qabattee dhuftu laalii jeen duuba. Duba guyyaan kun gurbaan kunis gawwichi kuni waan inni jee kana dhugaa se'eeti maal godhe galgala akka nama rafuu fakkeesse. Isiilleen duuba akka namtichi je'een san akka gurbaan je'een saniin godha jettee able millaaqii isiidha yookaan immoo shigiree qabattee dhuftee hoggaa isiin shigiree lafa keessee rifeensa as jalaatiin irraa haada jettee akkanachi jettu gurbaan kun lafaa utaalee shigiree tanarraa fuudhee gorree duba qalee isii tana ajjeese. Amma waan isiin deemtuufiin hin beeku namticha saba namticha kanaatiin jaarsaa jaartiin kun akkana wal godhan. Duba warri isiidhaa hoggaanii fi dhufan isii tana ta duute kunoo tajjeefamtee harkanii ka'anii isaanilleen intala teenya ajjeefte jaanii gurbaa gatan duba ajjeesan. Sababa kanaatiin gosti lamaa waliin baatee dhukkee walirraa qaabtee daaraa walirraa qaabtee garte namiimaan kijibaan haasoo tokko asii fuudhanii haasoo tokko achi geessuun balaa isiin qabdu rakkoo isiin qabdu. Kanaafuu ahibbatii fillah dalagaa kanarraa haa fagaannu. Haasoo namaa asii fuunee haasoo namaa achi geessuun hin barbaachisu. Nama haasoo namaa abaloo akkana siin jee abaloo akkana godhe je'ee nuuf fidee deebisaan nuti godhuufii qabnu. Deebisaa gariin salafaa nama tokkoof deebisaa godhe maal je'eeni shayxaanni si malee nama ergatuu dhabeeyii jeen. Nutillee nama haasoo namaa nuuf fide abaloo akkana siin jaa intaltee abaloo akkana siin jetti nama jee haasoo namaa nutti fide deebisaa akkasii haa goonuufin isiniin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.